maal haadha kee fidda maal fidda akka garaa na gubdan anis garaa isin guba wallaahi billaahi ani lubbuu kiyya nabiyyi kiyyaa fiidaa baatu islaamummaa kiyyaaf nabiyyicha keenya alayhi salaatu wassalaam fixeeta moo ganaad afaan lulluqattee gaafii kee itti deebifatanii jiran. No, jechuun si galaan jiru waan ta'an si gaafadhe bara. Sinja amantii namaatti eegi sinja politikaa fi quraanni adda adda wanni kana addaan ummata addaan baasuu dadhabee jechuudha. Takku as ta'ee immoo maal sinja jibbeensaa si keessatti argee sinja. Tonqaayiidha haati haa agarta akkamitti lootarii naa himi gaaburu lootarii muradda. Lootarii muraddaa naa himaaree. Obboleesso ani nama dubbii ati haasoftu keessa waan ati yaaddu gallaalee argu. Tonqaayi miti kun waa hubachuun ati meebii doofaa taatee waa hubachuu dadhabde ani gallaalee waa hubachuu nama danda'u agartee haasawaa kee keessatti si galee ati doofaadha waa'ee tonqaayi haasawuu hin qabdu si galee waa'ee tonqaayi jechuu osoo hin taane haasawaa ati haasoftu keessa waan ati dubbattu naa gala. Narraa qabdaa yeroo waa'ee tonqaayi haasofta jechuudha tonqaayiin bakka sammuu kee keessa waa'ee tonqaayi waa yaaddu irra deddeebitee waa'ee tonqaayi haasofta. Haasawaa kee sirree siyaasai. adeemee kooda dhiigaan dubbadhaa dhiisus. Qawween beekaa si dubbachiisa jeneraal maal taate bannaa amala isaan beektu. Loo suni jedha tonqaayi nu maali? Tonqaayi jechuun Amala isaa beektaa garuu amala qawwee beektaa. hin beeka sirri beeka. Asirraa yoo inni iyyuun arga si galee garuu Inni beekaa akka godha. waan inni haasa'u keessa waan namaaf ifa dubbiin inni haasa'u si galee. gartee walii oromummaa waliin qabna garuu adda bilisummaa oromoo akka feetan gootan Itoophiyaa diinee jira. Itoophiyaa teessan tana tajaalattan tana feetu utaaltaa feetu gabbuutaa feetu utaaltaa feetu akka goommaa kanatti isin oofu akka goommaa kanatti dhugatti wallaahi isinii kophee teenya tana gartee as jala wallaahi adda bilisummaa oromoo ama arraantanaa miti hagubuu jalqabdan ama meeqa guutuu gubaa turtan hin dandeenye because waan takka beekuu qabdan gijee namni akkana godhaa jiru gijee yaanni isaanii jalaa kufaa dhufe biitii isaan jaaraa jira sun jalaa kufaa dhufe adda bilisummaa muslima eenyuati amantii islaamaa sheekota keessan ha masgida isin jalaa guban sunimi nu jalaa guban sun maaliif waan dubbatin Itoophiyaa sun keessa adda bilisummaa oromoo dhufee masgida si jalaa gube adda bilisummaa oromoo dhufee masgida si jalaa gube sababa adda bilisummaa oromootii meerraan tana amantii kee kana ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammad rasulallah itti dubbatu jirtu sababa sunitii meerra salaatu jirtu maqaan kee irra Muhammad kajaameef Hasan kajaameef sababa adda bilisummaa oromootii miti Malasu. Arrantana basma am kajatti afaan oromootiin sababa adda bilisummaa oromootii miti. Arraban afaan oromoo ka dubbataa jiru bar lubbuu kannanii fi amantii teetiif lubbuu kannanii bar adda bilisummaa oromoo. Malasu. Moo Itoophiyaa kana Itoophiyaan gizee adda bilisummaa Itoophiyaan gizee uummata islaamaa amantii jijjiirsisaa turte adda bilisummaa oromoo amantii isaanii deebisaa tureef. Malasu kijibtu. جتني أما نشيدا أبيسينيا سلام أبيسينيا جتني دكتوري كلابا أمانتي مالي في الإنسان كان دبتنا خامنتي كيسن خدمو جو قال لي أمان تنسربا نشيدا جاني باسني كلابا سربا كلابا تبچاجر مالي سنة كان دبن أمني أورومو أمتا أبيسينيا تجاني نشيدا كده ما كان دبتين يومي أس نتي توبياتان يومي أس نتي أبسينياتان يومي أس نتي حبشاتان نتي كوشتي إيسا حبشا رفتت جنتي مخيسا قلت مني حبشا إيسان تان نتي أمة حبشي إيسان نتي حبشتان إيسان أتي كوشتي أتي قرات إيسان حبش تي نشيدا قلتوا حتى نشيدا يوم ياسا ككلبتي سربا قرول الكبر بيتي قراني بوم 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 يوم ياس نشيدا ركسي أمانتي تنبر الدنيا كم برجرتي أمانتي الإسلاماتي هاي أمانتي الإسلام بري الدنيا كم برجرتي بر تيسنتون تتيسن جماعة مسجد هيسا كماتمو
haa dubbannu waa'ee islaamaa yoo haa dubbannu jenne haa dubbannu nama kiristaanaa nutti hima balleessaa keenya dila kana cufamoo islaama taanee moo islaama taanee akkamitti kiristaanii dogongora jirtanii jee ummata islaamatti hima moo akkamitti karaa bantaniif dogongora kana hay jechuuni akkamitti karaa bantaniif isaan maal taatu obboleeyyan keeti wajji jiran muslima kiristaana juush ummata rabbiin gartee is called believer ummata amantiiti jedhama hin beektan ummata amantiiti amantii namaa hin tuqinsiin jaa Ugutaan jettanii kiristaana tuqa ugutaan kiristaana islaama tuqa huni as gubbaa baatanii warra kontirool godhuu hin dandeenye telefoona isinii kanninaanii dubbachuun maali just because afaan qabdaaf hin dubbatin waan dubbattu baradhu laali addunyaan tundi jirti nashiidaa jettanii kilaba walitti dannastanii maallaqa walirraa guurtanii akka nama kilabatti sirba baasee godhaa turtan hattu sheekna keessan masgiida keessaa jimaa qama hattu sheekna keessanii sheeka keessanii qaabiyyi paarlamaa keessa teessisee ani najaaladhaadhaa rabbi daran kajee maan dubbatin uggusun maan dubbatin uggusun maan dubbatin uggu sheekni abiyyi gabbaasee ani akka rabbii keessanitti naamanuu qabdanii gidee jemmaan dubbatin gizee hajji maa dheexanii miti arsii keessatti dirree sheekanaa ussanitti hajji isinii goonaa gidee jiru maan dubbatin amantii teeti suni maan dubbatin masgiida gidee sirraa diigu maan dubbatin addi bilisummaa oromoo maal si godhe maal sirraa dubbate si tuqee masgiida jaaree masgiida diigee moo amantii islaamaa haa dhaabbatuu jee addi bilisummaa oromoo bar boo hajaarraa abbaan gadaa fatti godhe eelamoo qiltuun itti wareegame bar boo faamilii teenya itti wareegame akka muslimatti hattuu maqaa muslimaati sossootu asirraa jennaan masgiid jummanni dufnaani mudawwara uffatti jechuuni ati islaama taati jechuudha hattuu akka garan qabne sodaattu yoo dhiira taate gabbee dhaqiif dhaqi mee bosona sun yoo dhiira taate dhaqi bosona sun dhiira cidhaan si barbaachisa cidhaan si barbaachisa cidhaan qabaachuu qabda obboleessa kiyya cidhaan kana gartaa cidhaan kana qabaachuu qabda bosona sun dhaquudhaaf hin qabdu ree cidhaan kee Itoophiyaan sirraa fuute hin qabdu sodaattu masgiida gidee sirraa jiigu sun cidhaan hin qabdu teessee bababababa jetta hin qabdu ati warri akkanaa warra yoo jaartiin hattuun mana itti seente jaartii jala dhukatu unkaan adda bilisummaa oromoo waraana bira dhaquu dhiisiti unkaan waraana ajjeesuu dhiisiti unkaan dubbachuufu sodaattu hattuu akka garan qabne nama jaartiin teessitumtu mo'ate wushaa masgiida jala dhukattu hattu anis islaamaa miti addi bilisummaa oromoo arraan tan akkaan afaan kiyya kana dubbadhee akkaan afaan amantii kiyyaan dubbadhu na godhe Sheikh Ahmad Rashad faa akka afaan Sheikh Ahmad Rashad faa addi bilisummaa oromoo deeggaru turan amantii keessi barsiise maal haasoyti alaabaa tana eenyu godhee ni beekta alaabaa tana eenyu hagubde kana akka muslimni godhee ni beekta ilmaan oromoo muslimaaf di kiristaanni akka walitti dhufee godhe ni beektaa kana so namicha waan muslimni godhe gubu jirtaa jechuudha maqaa muslimaatiin maqaa bar muslimni alaabaa tana keessatti farkee barboo alaabaa tana keessatti fagarree bar masgiidni dillisu ijaarramee bar har'a oromiyaa keessatti sababa alaabaa tanaatiin alaabaa tana keessatti farkanii ijaaraniiti masgiida meeqa ijaaran sababa alaabaa tana keessatti farkanii maal haasoytan oromummaa keetiif muslimummaa kee kayif agarte alaabaa tana keessa silaarraan tana maqaan kee wanni ta'a shimallis ta'a silaarra maqaan kee isaayyaas ta'a takka ammoo wanni ta'a eenyu maqaan isaa uummata amaaraa kana maqaan isaanii nutti hima Ifaabbaachoo
አባቸው ባላየው ምታው ስማው ስንታየው ሂጋ ወላሂ ስላራንደ ስንታየው ስንታለው ወልንጀተን የጁ መቃን ከዮአቲ ደላታት ሞማልታት መስከረም ኢሳያስ መስከረም ሻሼ ውይ ጆሌን አደብሊሱማ ኦሮሞ አከ ቆሰ ሲንራጎ ነው ሆኖ ኢስንተበኑ ክጅብቱ ኢስንቱፈነ ኢስንቱፈነ wanta kan gootan alaabaa dhiisti guba alaabaa maallaqaan bitte alaabaa tana kijibdu maallaqa khasaarte maallaqa kee gubde alaabaa oromoon gubne maallaqa kee gubde wusha kalara gubde balee adda bilisummaa oromoo gubde ati kalara gubde carqii gubde onnee teenya keessa jira gubuu hin dandeessu akkanaa chaayinaan piriintii hedduu goona wanta goruu hin dandeessu adda bilisummaa oromoontu waraana obboleessa kiyya feetu jaalataa feetu jibbitaa alaabaa daranuu gubaa hootu waan takkaa jira dhaggeeffadhaa. There is no such a bad publicity in India. Every publicity is a good publicity. Dhaggeeffadhu. Adda bilisummaa oromoo gidee gubduu har'aan tana nama 433tu taa'ee adda bilisummaa oromoo dhaggeeffachuu jira jechuudha. Galatoomaa kanaaf. Galatooma. Akkana godhuu keetiif promotion dila kana nuuqannuu keetiif galatoomi akka faranjittiin galatoomi siin jaa'uun harka kiyya akkana godha thank you galatoomi jecha maaliif jennaani nu fiddere sababaasni haasa'u jirare walin nu fiddere nama 430 wal nu garsiistere garte adda bilisummaa oromoo irraa dubbachaa jirra jechuudha miilarra am stepping on the neck nigga mormarra isin ajjechuu jirra asirra kophee isinirra keenya isinirra ajjechuu jirra. Tanab Boyage, it's called pressure. It's a pressure moment. Pressure, nigga. Remember that. Wali rifanu. Soda adbilisumma oromo cha adbilisumma oromo tiyara biyya gabbuse biyya mootummaa qabdu sun tiyara gabbuse addunyarra deemee gaddeebi'ee waraanni tokko taxaruu dadhabe. Hadurumanii qabu. Kijibduulla. Tit. Hudaatu. Wusha ala gabboo hin dandeessu mana keessaa shishaa kurru godhaati ani muslima jetti tich lekiskisulla iyaasu dubbadhu doktor bagana gaanuftan baga jiraattan abbo yoone ulfaadhu waan nagalchiteefi gurbaanii alaabaa adda bilisummaa gube kun osoo nuuf dhiyaate gaariidha. Alaabaa sana gubuun isaa maaliif yaadee akka inni gube isarraa osoo dhageenyee natti tola.